Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa qaqqabu jechaa ani Lataa Labataadha. Guyyaarraa kan ammoo kutaa 8ffaa viidiyoo ediitingii keenya itti fufnaa jechuudha. Guyyaarraa kan kan nuti ilaallu fakkeenyaa fi viidiyoo irratti ta'uu danda'a, footoo irratti ta'uu danda'a, akkamitti taayitiloota keenya ediit godhachuu dandeenya, barreeffamoota garaagaraa akkamitti barreessuu dandeenya. Kana malees wantoota garaagaraa viidiyoo keessattis footoo keessattis barbaachisan akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa filmooraa keenya banannaa footoos viidiyoos egaa upload gochuun irra jira waan ta'eef lamaan isaa upload godhannaa. Fakkeenyaa fi footota kana yoon filadhe akkasumas viidiyoos import gochuun irra jira waan ta'eef viidiyoo importiin godhaa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana footoos viidiyoos upload godhadheera. Jalqaba irratti kan footoon isinitti agarsiisaa. Fakkeenyaaf footoo irratti galchuun dura waan jiraatuuf fakkeenyaa fi footoo irratti akkasitti galchuun ni danda'a. Hunda isaa argiin filadhee akka kanatti. Kana booda fakkeenyaaf tokko footoo irratti waan tokko himuu jalqaba isaa galchachuun ni danda'a. Fakkeenyaa fi taayitilii keessa yoo galtanii wantoota baay'ee jiraachuudha as keessatti akkuma argitanii. Fakkeenyaaf kun akkuma argitanii bifa kanaatiin jiraachuu danda'a akka garaa keessanitti jechuudha. Tokko isaa irratti kilik gootanii ilaaluu dandeessu. Kun kireediitiidha. Kireediituu akkasuma waan garaagaraa hojjechuudhaaf jechuudha. Kan biraan immoo yoo gadi bu'aa deemtan lower third kan jedhamu jira. Taayitiloota garaagaraa maqaa namaa ediit gochuu yoo barbaadan kan isin fayyadamtan jechuudha. Ofii isaatii kan of keessatti qabatedha. Fakkeenyaaf kun kana faas fayyadamuu dandeessu kan garaa keessan jechuudha. Akkasumas wanti garaagaraa babbareedaa ta'e hin jiraata. Kana keessaatii kan isiniif ta'u filattanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf opener wanta banamu immoo viidiyoo keenya sagantaa baniinsa isaa jalqabaa irratti kana fayyadamuu dandeenya. Kanas fayyadamuu dandeenya. Wayii kana fayyadamuu dandeenya. Garaa keenya jechuudha. Akka nuuf mijatutti. Kan biraan sabtaayitilii viidiyoo fa'aa yookiin immoo wantooti nuti hojjennu viidiyoo jalatti afaan biraatti hiikama yoo ta'e taayitiloota isaa bifa kanaatiin hiikuu dandeenya. Bifa kanaatiin ta'uu danda'a. Bifa kanaatiin ta'uu danda'a. Akka garaa keenyaatti jechuudha. Kanaaf keessaniitii filattaniidha kan isin gootanii. Fakkeenyaaf openerii tokko fayyadamnee sagantaa sitti agarsiisuu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti kana achi butuun irra jira. Zan kana fideen galchaa ispeesii kana gidduu immoo dileetiin godhaa jechuudha. Kana booda fakkeenyaaf amma as kanatti gaafa ka'u akkasitti kan inni ka'u. Iddoo kanatti edit gochuun irra jira. Tokko isaa jechuudha. Kanaaf iddoo kana kan jiru isarratti erga cuqaastanii booda right click irratti gootanii yoo barbaadan immoo akkasumatti double click irratti gootu. Asuma irratti jechuudha. Gaafa double click gootanii kun bifa kanaa isinii fidaa jechuudha. Kuni salphaatti amma tokko edit gochuuf waan isin gargaaruuf kana keessaa garuu advanced keessa galtu jechuudha. Advanced jettu. Erga advanced galtanii tokkoon isaa kun amma akka argaa jirtan iddoo kanatti tokko isaa asirra jiru qaama asirra jiru hunda isaa qabatee kan jirudha jechuudha. Kuni fakkeenyaaf kana yoo ilaaltanii taayitilii qabatee jira. Kana yoo ilaaltanii titles here kan jedhu isa kana qabatee jira. Video presentii isaa sarkilii kana qabatee jira. Kun immoo guutummaa entire isaa kan qabatee jiru immoo isa kanadha jechuudha. Kanaaf amma tokkoon isaa kalarii mataa isaa qabaata waan ta'eef tokko isaa jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqaba taayitilii isa kanarratti fakkeenyaaf afaan Oromoo jennu Oromoo enne zan isa kanarratti immoo fakkeenyaaf isa gubbaa kanarratti kan erga barreessine isa kanarratti immoo fakkeenyaaf L2 take yoon jedhee iddoo kanatti bukeetti jechuudha. Amma lamaan isaa kanatti gashadheera. Yoo barbaadanii kalarii isaa tokko isaa jijjiiruu dandeessu. Kalarii isiniif ta'u
gara isiniif ta'utti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti more jedhee kalariin barbaadu filachuu ni danda'a jechuudha. Iddoo kanarraati barbaaddan filachuu dandeessu akka garaa keessanitti. Fakkeenyaaf kalarii ani baay'ee natti tolu kalarii kana keessaati. Kalarii kana yoo ta'e fakkeenyaaf filadheera jechuudha. Amma yoon kana filadhee afaan Oromoo kan jedhuuf immoo gosa biraa fakkeenyaaf halluu biraa diimaa yoon filadhee salphaatti akka kanatti gosa isaa filadhee waan asirratti gochuu ni danda'a jechuudha. Erga kana gootanii fakkeenyaaf isa kana immoo halluu isaa kana yoo jijjiiruu barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf bifa kanaa qabaatu jennee mul'atu kalarii biraatti goona. Mee keelloo goona. Amma bareeda. Fakkeenyaaf wantoota garaagaraa arreenjii gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti elituuteek kan jedhu kana fakkeenyaaf kana select gootanii iddoo kana dhuftanii kan keessaatii filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akka garaa keessanitti kanaan fayyadamuu dandeessu. Kan biraan fakkeenyaaf as keessaati jechuudha. Kongongos maal akkasiin kan isaan rakkisoo wayyaa. Kun immoo yeroo baay'ee lakkoofsa waan naan barreessineef isa kanas nan dhiisaa as keessaati. Fakkeenyaaf gold kan jedhu kun ariifii natti fakkaatti. Amma bareedaadha. Kana booda fakkeenyaaf kana isaa ol kaasuu dandeessu gara fakkeenyaaf 120tti ol kaasee yoon godhee iddoo kanatti akkuma argitan elituuteek dheeraa iddoo kanatti immoo dhuftanii iddoo kanatti dhuftanii tii kana kaapitaal gochuu dandeessu. Iddoo kanatti akkuma argitan afaan Oromoo kan jedhu kanas kana isaa jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessaa ta'een garaa keessanii filattanii kan isinitti tolee irra kaa'uu dandeessu. Fakkeenyaaf kana yoon godhee iddoo kanatti kan argamu immoo fakkeenyaaf 60 yoon godhee dan amma kun naaf guddateera jechuudha. Iddoo kanarratti akkasii yoo gootanii amma salphaamatti YouTube kootii kan ibsu akka afaan Oromoo ta'ee hojjedheera jechuudha. Animation yoo barbaadan fakkeenyaaf background isaa balleessuu hin barbaade background isaan qabate isa kana waan ta'eef yoon akkasitti balleessee kunoo kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf akkasumatti yoon fayyadame immoo ergin hundasaa fixeetii amma okay jechuun ni danda'a jechuudha. Garuu amma wanti isin hafe tokko animationiidha. Viidiyoon sun gaafa dhufu fakkeenyaaf bifa kanaatiin kan inni dhufu jechuudha. Kunoo kanatti yoomma kanatti naan dhufii jettanii animationii tokko isaa gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti isin agarsiise. Fakkeenyaaf viidiyoon koo kuni footoon yookiin immoo maqaan afaan Oromoo kan jedhu kuni animationii isaas keessa galee fakkeenyaaf bifa tekstii akka kanatti barreessee naaf haa fidu akka kanatti jechuudha. Double click irratti gaafa gootan irratti apply ta'a jechuudha. Akkasumas elituuteek kan jedhu immoo fakkeenyaaf bifa kanaatiin haa dhufu yoon jedhe zan gaafa play ta'u bifa kana uffateedha kan inni dhufu jechuudha. Kun akkuma argitanii bifa kanaatti salphaatti inni ta'a. Ishee kana dafee fakkeenyaaf animationoonni sun dafanii haa ta'anii fi suutanii haa ta'anii irrattidha waan inni kun jechuudha. Kanaaf ishee kana achi butuus as butuus hin dandeessu jechuudha. Dafee haa ta'uu fi dhiisuu isaa irratti jechuudha. Kanaaf mala salphaatiin akkasitti gochuu hin dandeenya jechuudha. Sa'aatii argamsa isaaniirraa kaasee kun iddoo isaan itti argamuu jalqabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf utuun kan akkas buteeti waluma duukaadha kan inni dhufu jechuudha. Viidiyoo isaa animationii isaa handaarra isaarra jiru wajjin fakkeenyaaf kunoo yoo akkasitti ilaaltanii waluma takkaa dhufaa jechuudha. Garuu immoo yoo akkas siqee bareedaa ta'a waan ta'eef kana yoo akkas tokko isaa bunnee kun yeroo shaakala keessa isiniif galaa deema faayidaan isaanii jechuudha. Mana salphaatiin kanatti gochuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo amma akka argitanii
Kun bifa kanaatiin hojjenneerra jechuudha kan mataa keenya. Akkasuma loogoo keessan fa'aatiin hojjechuu dandeessu. Akkasumas wantoota garaa garaa irratti ofii keessan create gochaa adeemuun danda'ama jechuudha. Bakka duwwaa irratti illee ofii waan ammaa kana qobaamatti hojjechuun ni danda'ama. Kan biraan fakkeenyaaf amma irra keessa galchuuf fakkeenyaaf kan natti tolu fakkeenyaaf kunoo kan iddoo kanatti amma wayee iddoo waan sana ibsu yoo barbaanne fakkeenyaaf iddoo kanatti amma advanced jennee footoo kanarratti amma kan argamtu Soofiyaadha. Wayee Soofiyaa ibsu yoo barbaanne fakkeenyaaf iddoo kanatti IT Expo irratti jechuudha. IT Expo dha. Iddoo kanatti immoo Soofiyaa dhufe waan ta'eef irratti kilik godhee Soofiyaa dheen barreessaa jechuudha. Kana booda kana drag gootanii bakka isaa sirreessuu hin dandeessu. Akkas butuus hin dandeessu. Fakkeenyaaf IT Expo kan jettu kun xiqqoodha waan ta'eef iddoo kanatti fakkeenyaaf 30 irra akka isheen teessu yoon godhe zan kana immoo fidee fakkeenyaaf iddoo kana yoon kaa'ee Soofiyaadha IT Expo dha jechuudha. Wantoota isin barbaachisan sana isin ibsuu fi wanti suni ga'aa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti akkasitti dhufee afaan Oromoo LGT jedhee dhufee zan footoo irratti immoo wayee footoo sanaa kan ibsu irratti barreessee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo footoo eebbaa keessanii yookiin immoo yeroo cidhaa keessanii footoo naannoo yookiin immoo iddoo itti footoon sun ka'ee barreessuu barbaadan bifa kanaatiin barreessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf gaa mala salphaatiin akka kanatti gochuun ni danda'ama jechuudha. Kallattii biraatiin fakkeenyaaf viidiyoo irratti immoo akkamitti akka edit godhan kutaa isatti aanu keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa kutaa 8ffaa kana keessatti akkamitti footoo keenya jalqabaa fi barreeffamoota garaa garaa irraa akkamitti agarsiisan ilaallee jirra yookiin immoo salphaamatti wantoota garaa garaa fayyadamuun jechuudha. Amma kutaa isatti aanu keessatti immoo akkamitti viidiyoo irratti edit gochuu dandeenya kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaa 8ffaas ilaaluun dagatina. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti.